Harka fuune daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media oduuf odeessaalee keenya har'aaf qindeeffannee gurra isin buusuuf deebinee dhufneeti jirra. Oduu keenya jalqabaatiin ABO'n ibsa bal'aa baaseeti jira. Gaggabaabsinee gurraan isin geenya. Oduu keenya jalqabaan Abiyyi Ahmad gammoojjii daangaa Keeniyaa irratti diraamaa WBO'n loluu yeroo hojjetu kanatti gootonni ilmaan Oromoo funyaan isaa jalatti sulultaatti tarkaanfii boonsaa fudhataniiru jechuun ibsa baaseeti jira. Tarkaanfii kaleessa WBO'n zoonii giddu galeessaa fudhateen hoogganaa paartii Bilisiginnaa fi bulchaa aanaa sulultam geggeessanii jiran jechuun dubbateeti jira. Itti dabaluun itti gaafatamaa bulchaa fi nageenya waahilloonni hojii isaanii fi loltoonni sirnichaa isaan waliin turan waliin to'annoo jala akka oolfamanis dubbatameeti jira. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa qabsoo bilisummaa Oromootti bordoda dibuun hojii kan godhate sirnicha shiftoota shanee isaa bobbaasem ummata miidhuu itti fufeera jechuunis ABO'n ibsa baaseeti jira. Shaneen dhiyeenya kanam kaambii irraa gargaarsa xiinsammuu fi diinagdee tokko malee hir'ifamanis hojii isaanii duraaniitti deebi'uun ummata dararaa jiran jedheeti jira. WBO'n hundee aangoo Abiyyi Ahmad tokkoon isam bubuqqisee jigsaati jira jechuunis ibsa baaseeti jira. Akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee seenuu mala jedhanii waan sodaataniif magaalaan Finfinnee helikooftariin akka eegamu muummichi ministeeraa ergaa dabarsuun isaanii yaadatama. Kanumaan wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo baadiyyaa keessatti ofirraa sodaataa turan magaalaa seenee guyyaa kaleessaa godina Salaaleem bulchaa aanaa Sulultam Abbabaa Warquu iddoo addaam Moojoo Mogojoom jedhamutti ajjeefamuu isaanii gabaafameeti jira. Qondaalli mootummaa kun itti gaafatamaa nageenya aanichaa waliin kaleessa ajjeefamuu isaanii marsaa miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaati ture. Ajjeefamuu qondaala kanaam ilaalchisee koominikeeshinii mootummaa aanaa Sulultam feesbuuka isaanii gubbaan mirkaneesseeti jira. Qondaalonni isaa ajjeefamuu ibseem koominikeeshiniin akkamiif eenyuun akka ajjeefamem bal'inaan waan ibse hin qabu ture. Namoonni hedduun marsaa miidiyaa hawaasaa feesbuukaa gubbaan ajjeefamuu qondaala kanaam ibsaati jiru. Ifatti waan adda bahee jiraatu baatus qondaala mootummaa kanam waraanni bilisummaa Oromoo halaalatti firraa sodaatan funyaan Finfinneem masara mootummaa jalatti ajjeesu akka hin oollem eerameeti jira. Sulultaan magaalaa Finfinnee marsanii kan jiran waraana bilisummaa Oromoo tahuu isaa ni beekama. Oromoon kana sirriitti beekam. Ilmaan isaa magaalaa Finfinnee marsanii funyaan Finfinnee jalatti lola hamaa geggeessa akka jiranis sabni bal'aan uummanni Oromoo ni beeka jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromootis lola isaa hin dhaabne mootummaanis shanee jedhee maqaa balleessuun isaa irraa hin dhaabbanne ture. Guyyaa kaleessam Jimma keessatti aanaa geeraatti Habashaa morma Oromoo muree deemuun shaneetu morma mure jechuunis yeroo inni shaneetti maxxansu ni argina. Waraanni bilisummaa Oromoo shanee waan jedhamus hin qabu. Waraana bilisummaa Oromoo jedhamuun kan beekamudha. Kanumaan wal qabatee mootummaan shanee akka maqaa balleessaa jiruuf warreen nama ajjeesaa jiran hundumaayyuu ofii leenjisee akka ummata keessa gadhiisee maqaa shanee jedhutti moggaasem ummata keessa bobbaasee jirum ibsaa WBO'n baase keessatti eerameeti jira. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media oduuf odeessaaleen keenya gabaaboon har'aa qabannee asumarratti kan goolabamu taham guyyaa guyyaan odeessaalee keenya argatuuf fuula YouTube Oxygen Media subscribe godhuun miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf like share gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessuun dagatinaa. Sagantaan keenya asumarratti goolabama. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa tahaa.